Yoo yaarka fuuni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sana dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduun waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa tibbana Arsii keessatti raawwatame qaama mootummaa qubachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo biyyattii keessatti gadi fageenyaan mul'achaa jiruuf bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmed waraana biraa qabsaa jiraachuu akeekkachiise. Guutuu odeeffannoo kana bal'ina oduu keenyaa keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Abbootiin haleellaa diroonii raawwatame jechuudhaan mootummoota gamtoomanii fi xalayaa erguun akka gidduu galan gaafatee jira. Odeeffannoo tanas bal'ina odeeffannoo keenyaa keessatti gurra isin buusa. Qeerroon bilisummaa Oromoo haala yerootiin wal qabsiisuudhaan ibsa bal'aa tokko baasee jira. Ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baasee guutuu isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Sanis kan gurra isin buusu ta'a. Irra deebuudhaan harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya kana qofaa miti odeeffannoo biroos waan qabnuuf odeeffannoo keenya wajjin hamma xumuraa tura. Laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasuma namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna gara guutuu odeeffannoo keenyatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa nu faana turaan affeerraa keenya. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya jalqabaatiin ibsa qeerroon bilisummaa Oromoo baase kan isin biraan geenyu ta'a. Ibsa kanas qindeessinee haala gaariidhaan tolchinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara ibsa kanatti isin hin dabarsin dura namoonni laayikiin tuqin ammuma laayikii tuqaa yaada qophattan komantiidhaan nu barreessaa. Ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo baase akkas jedha. Gaafiin saba Oromoo irree warraaqsaan deebii argatam. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Akeekni fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo ifaadhaan gabrummaa waggaa 150 ol sirna impaayera Itoophiyaa ofirraa darbuudhaan mirga isaa deeffachuun mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuudhaan nagaa tasgabbii fi qaniidhaan biyya isaa keessa jiraachuudha. Fincilli diddaa gabrummaa uummata Oromoo kan sadarsaa 9 bara 2005 eegalee wareegama ulfaataa jaallan itti baasaniin booda lubbuu kumaatamaan lakkaa'amu itti wareegee bara 2018 keessa mootummaa farra uummataa kan ta'e wayyaanee of irraa kaase yaadachuu fi bu'aa inni buuse seenaaf ol kaa'uu fi barbaraan yaadachuun dirqiidha. Falmaa qabsoo gaggeeffamu keessatti gatiin bilisummaan gaafatu wareega lubbuu hir'ina qaamaa qabeenya hedduu fi jireenya uummataa jeeqame hunda yaadachuun mi'a bilisummaaf waan ta'eef kabajaan yaadachuun anniisa warraaqsa ta'ee tajaajila. Dilbiin wareegama qabsoo Oromoo keessatti baafame akka geessisan siyaasaa gaaffii saba Oromoo ittiin deebisan abdatamanis warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo bara 2018 keessa yeroo butamu homaa gochuu hin dandeenye. Qaamni warraaqsaa uummataa butees paartii keessaa ba'e Addawaawii Digee paartii PP jedhamu hundeessee yakka isaa haguuguudhaaf yaale. Booda irra ammoo inuma farrummaa isaa dhokfachuu dadhabuudhaan dhaadannoo qurxummicha qamuudhaaf galaanis gogsuudha jedhuun uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labse. Ammas ganna 7 oliif itti fufiinsaan Oromiyaa keessatti dhiiga dhangalaasaa jira. Uummanni harqoota cunqursaa jalatti kufee qabsoo maletti bilisummaa isaa gonfate mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffate seenaa keessatti mul'atee hin beeku. Cunqursaa lola dhaabee mirga cunqurfamaa akka kabajamu tolches addunyaa irratti mul'atee hin beeku. Mirgi uummata cunqurfamee qabsoo qofaan argamas kana milkeessuuf bifa yeroo kamuu caalaa qindaa'aa fi guutuu biyyattii hammateen tokkummaa harka wal qabatanii cunqursaan haa gahu. Lolli nurraa haa dhaabbatu giraan dachee keenyarraa haa dhabamu. Gaafiin sabaa sirnaan haa deebi'u jedhanii qabsoo diddaa gabrummaa finiinsuudhaan mirga uummataa akka kabajamu tolchuun barbaachisaadha. Qabsoon keenya kan PP irratti xiyyeeffateedha. Mooraa cunqurfamtootaa kan jabeessuu fi hamilee itti horu fincila uummataa Oromoo kan bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa fi giddu galeessaa dhaadannoo tokkicha jalatti gaggeeffamudha. Fincilli barataa dargaggoo hojjetaa qotee bulaa waliigala uummata Oromoo jiraataa magaalaa fi baadiyyaa mara hiriirsu kan mooraa diinaa raasee burkuteessu qindeessuun fardiidha. Diinni qindoomina akkasii sodaachuun dhaadannoo kijibaa obbolaa gidduutti lolli haa dhaabbatu jedhu qabatee socho'aa jira. Oromoo ammoo lafa irraa dugugaa jira. Murni bitattoota qabsoo uummata Oromoo finiinaa jiru rifatee dhaamsuuf shira adda addaa xaxoo irratti argama. Mallaqa hedduu dhangalaasuudhaan kanneen dantaa Oromoo irraa mataa isaanii dursan bitachuu fi gadi ammoo sodaachisuun dirqama uummata Oromoo afaan jessuu fi qabsoo irraa akka qabbaneessu godhu irratti duulaa jira. Qabsoo uummata Oromoo qabbaneessuu fi dhuma irratti dhabamsiisuuf akeekkatanii uummata Oromoo irratti bobbahan kun akka abbaan irree mirga uummata cunqurfamee karaa nagaan furuu fakkeessuuf dhama'aa jiru. Akka sirni amma jiru kun dhiiga Oromoo dhangalaasaa hin jirreetti lola uummata irrattis hin labsineetti lolli obbolaa gidduu haa dhaabbatu jechuudhaan yeroo bitachuuf carraaqan.
lola obbolaa jidduu dhaabuu iyyoo barbaadan loltuu isaanii Oromiyaa keessaa baasuunii fi lola saba irratti labsanii bobbaasan of duuba deebisuun ummata keenyaaf nagaa kennuu danda'udha. Garuu akeekni isaanii nagaa fiduu osoo hin taane ummata dagachiisanii sanyii duguuggaa irratti gaggeessuu ta'utu mul'ata. Har'a qabsoo hidhannoo gaggeessuun akka filannoo saba kanaa ta'etti inumaayyuu qabsoo kana keessatti hirmaachuun akka akeeka alagaa deeggarutti fakkeessuun akka ummanni sanyii duguuggaa PP obsee jala turuuf gorsuudhaan umrii sana cunqursaa bubbulchuuf tattaafachaa jiru. Olola kana gariin dirree banii miidiyaa fi miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo ololan kaan ammoo harka lafa jalaan yaada ummataa booreessuuf facaasuuf tattaafataa jiru. Warreen bifa jarmiyaanis ta'anii bifa nam-tokkeen murnaan olola akkasii irratti bobba'an ergamtoota PP'ti malee gara biraa ta'uu hin danda'an. Uummanni Oromoo jarreen qabsoo isaa laaffisuuf ergaa diinaa fudhatanii bobba'an kana jabeessee of irraa eeguu fi dura dhaabbachuu qaba. Uummata Oromoo hin qabsaa'in warri kaabaa sitti dhufaa jira jechuudhaan bulguu ittiin doorsisan tolchanii bitan PP'n sirra haa turu jechuudhaan malee hiika gara biraa qabaachuu hin danda'u. Waggoota torban darban bulchiisa PP jalatti uummatni Oromoo kan argate yoo jiraate lola hamaa ajjechaa suukaneessaa sirnoota durii keessatti argee hin beekne hidhamuu saamamuu fi biyya ari'amuu qofa akka ta'e ifaadha. Jireenyi uummata keenya waggaa torban darbee keessatti gaddeeme malee waan fooyya'e hin qabu. Qe'ee isaa manca'ee dinagdeen isaa faca'ee nagaan bahee galuu dadhabe. Jireenyi jalaa boorahee duuti itti madaqee ni hir'ate malee waan dabale hin qabu. Uummanni keenya ni hiyyoome malee waan duroome hin qabu. Dhugaa kana uummata keenya caalaa kan beeku hin jiru. Maddi gadadoo uummata keenya bilisummaa dhabuudha. Osoo qabeenya qabu itti ajajuu dadhabee osoo biyya qabu mirga abbaa biyyummaa sarbamee dhiitamee saamamee waan jiraatuuf akkas ta'e. Har'a uummatni Oromoo gowwoomsaa fi cunqursaan kun nu gaha jedhee qabsoo itti gaggeessaa jira. Fincilli diddaa gabrummaa waggaa 20 dura eegalame akeeka isaa galmaan waan hin geenyeef akka jabaatuu fi cimu tolchuun lammii Oromoo bilisummaa sabaa barbaadu hundarraa kan eegamudha. Kan hin qabsaa'ini usii taa'ii jedhu ammoo ergama PP'tiin diina irraa addatti hin ilaalamu dura dhaabbatamuu qaba. Uummata Oromoof daandii sina qabeessii fi bilisummaa isaa saffisu qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessuutti dabalatee fincila diddaa gabrummaa waggaa 20 dura eegale karaa maraan finiinsuu duwwaadha. Murni hawaasa Oromoo hundi harka wal qabatee kaayoo jaalan irratti wareegama galmaan ga'uuf sochii jabeessuu qabna. Fincilli uummata kanaa akka Naappaalii, Madagaskaarii fi kanneen kana fakkaatan PP's raasee sagalee uummata Oromoo addunyaa guututti geessisuun hamma kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahutti itti fufuudha. Cunqursaa ofirraa kaasuuf uummatni Oromoo qabsoo lafa irratti gaggeeffamu waliin qindeeffatee itti fufa. Bilisa taanee dhalannee bilisummaa jiraachuu dhoorkamnus bilisummaa keenyaaf qabsaa'uu wareegamuu irraa humni nu dhoorkuu danda'u tokkollee hin jiru hin jiraatus. Maaliif yoo jedhame bilisummaan qabsoo qofaan argama. Kanaaf qeerroo bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo marti ololaa fi yaada dogongorsaa ergamtoota diinaa facaasaa jiranirraa osoo hin dhageeffanne qabsoo isaa jabeessee akka itti fufu yaadachiisa. Maayii irratti injifannoon kan uummata Oromoo ta'a hin shakkina. Injifannoonis ni dhufa. Qeerroo bilisummaa Oromoo irraa 9 bara 2025 ibsa baheedha. Egaa rosoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Yaada qabattan koomantiidhaan nu barreessaa. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Huboon ajjechaa Tibbana Arsiitti raawwatameef qaama mootummaa komachuu ibse. Guutuu odeeffannoo kana akka ta'utti isiniif qindeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa Tibbana Arsiitti raawwatameef qaama mootummaa komachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan federaalaa haleellaa dhiyeenya kana godina Arsii lixaa keessatti raawwatame waraana bilisummaa Oromootti maxxansuun sirrii miti jechuudhaan himate. Rakkoo biyyattii gadi fageenyaan mul'achaa jiru bulchiinsi muummee ministeera Abiyyi waraana biraa qabsiisaa jira jechuudhaan akeekkachiise. Gareen hidhate kun ibsa kaleessa baaseen paartiin badhaadhinna ejjennoo siyaasaa jecha waraana hammeessaa jiru kanas odeeffannoo sobaa tamsaasuun haleellaa bakka bu'ummaa fi haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e raawwatee jira jechuudhaan himate. Haaluma wal fakkaatuun bara darbe mootummaan waraana bal'aa Jimmaa fi Arsii keessatti uumuuf yaalus hin milkoofne jedhe. Dhiyeenya kanas godina Arsii lixaa keessatti kiristaanota mana kadhannaa Ortodoksii keessatti sagantaa kadhannaa gaggeessaa turan irratti haleellaa raawwate jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo himate. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa fi Tigraay keessattis gochaa wal fakkaataa dalaguun qaama biraatti quba qabaa jiraachuu ABO'n dubbatee jira. Abutiin haleellaa diroonii raawwatame jechuudhaan mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaa Afrikaaf xalayaa erguun akka gidduu seenan gaafate. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay mootummaan federaalaa haleellaa diroonii humnoota waraanaa Tigraay fi namoota nagaa miidhee qabeenyas barbadeessuun waliigaltee Pirootoriyaa cabseera jechuudhaan xalayaa mootummoota gamtoomanii fi
gamtaa Afrikaaf ergeen akka gidduu galan gaafatee jira. Xalayaa kaleessa sadaasa torba 2025 barreessaa olaanaa mootummoota hooggantoonni Antonio Guterres fi dura ta'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusufiif erganiiru. Xalayaa kanaanis dura ta'aan Abdul Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa waliigaltee waraana dhaabuu cabsuun miidhaa hamaa geessiseera jechuun himatti. Dabaluudhaanis pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Liital Jeneraal Taaddasaa Wardaa daawwannaa hojii si'aa'inaa Tigraay kibbaa deemuun taasisan irratti gareen hidhattoota naannoo Affaar keessa socho'an kan mootummaan deeggaraman daawwannicha jeequu fi jila pirezidaantichaa irraa miidhaa geessisuuf waraana kaayyeffate banuun miidhaa geessiseera jechuudhaan himate. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraaybii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.